السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تجين كبجمو الفاتو بكجر تمرتي أكمل تنادارا يروم مكان كيسا قررتو الدنيا كبتجر قرية الدنيا كبتجرو نتي سرمان ده جدو كنا تكوسي إرمانا نتي إرمانا كيسا نمتي إرمانا وفتا وجنيت إرمانا نتي إرمانا منا كفي كيسا كلامي وفي قرية مو فتا كاجر نيبر نكان على بولا على بولو جني من رفعمو في بيم نكان كبارنا على بولو ولا مو بيجودا نكان جيراننا نكان يوجراتي على بولو ني يريبرمان تونكو على بولو ينقف تيكورا سنا أبدا ما نفير جتشورا مانانسا ماري جنا يوار كنكرا ما غلا كان كيسة ما غلا بيبني كان كيسة وار كنديم وفي بيم كوي نكان يرا فواكته إيه يروم ما كان كيسة يرو سلا جنبي يرو كان كيسة نمني من أمباريدا namni sila manaan bareeda manni moo biyyaan bareeda akkam jechuun biyyi namaan bareeda manni biyyaan bareeda biyyi namaan bareeda isin daganneeti miti ijoollee mana hidhaa isin irraanfanneetis miti tarii iyya keenya kanatu iyyuu dudubbeetti isin jalaa hambisee jennee mee shakkii qabu iyya nu lallabaa jirutu lallabaa jirutu iyya keessattuyyuu achitti ijoollee keenya hidhee jiraa laataa waan jedhu shakkii qabna iyya keenyatuyyuu isa sidhaa namni sidhaa iyyi namaa furmaata ta'u iyya keenyatuyyuu ijoollee achi tazzabaa jiraa amma yeroo qorinee jennu hidhaa keessatti ta'uu baatus mana teenyusi mana keessa nun teessisu akkisinitti ibsan yeroo ammaa kana keessa arguun dhabne isaa biyyuun jechuun hammuma keenyaa qofatti isinii iyya yookaanis hammuma isinii yaadaa jiru qofatti isinii iyyaa beekaa namni biraa maaliif jennan namni biraa waa'ee kanaa sila waa'ee keessanii miidiyaa biyya keessaatiin halkanii guyyaa haasa'ame sila waa'ee keessanii mirgi dhala namaa maa isin mirgi dhala namaa isin jedhamtu mirgi dhala namaa bara nurratti hojjetu mirgi dhala namaa waan kaa'ameef qaba jechuudha isii keenya irratti hojjetu jechuudha maanaansa amma wana gabaasa mirgi dhala namaa dhageessitaa hinjiru garwachima mirgi dhala namaa isin akka world jedhamte akka addunyaatti dhaabamte suni nurratti hojjettuufi malee jira mirgi dhala namaa nama hidhaa keessatti hidhamee takkaa takkitti namni tokko hidhamuudhaaf waggaan isaa 18 ta'uu qabaa jedhanii addunyaa irratti jiran nu murteesse haa ta'u waggaa 18 dhiisiiti ji'aan achitti dhufee dhalata namni yeroo ammaa kana keessa yeroo keenya achitti dhalata yeroo keenya 18 yeroo keenya ammoo achitti dhalata mana hidhaatti dhalata ulfatoo achitti dhalata mana hidhaa keessatti yeroo keenyaatti beekatu addunyaan akkanatti quba sin qabu maal wanni uummata kana akkana godhaa jedhamu waan sababni uummati kana akkana godhaa jedhamu yeroo jette waa hedduutu wanni afaan si qabu jira wanni hedduun wanni baay'een isaa jechuudha biyyi keenya ofiisiitiifuu akkuma isinitti dhagaa jirtan caalaatti kan isin turte caalaatti kan isin jirtu biyya ofiisiitiifuu akkasumas ta'aa jirtu kana keessaa biyyi keenya gama gadiitiin hongeen dhukkee irraa kaasee jennaan loon bira dhaabatee boo'a namni waan itti baasuu dhabee waan itti akka godhu wallaalee loon baatamee hin deemu busaa'ee baatee hin deemu namni bira dhaabachuu hin qabu isuma kanaa wajjiniin naannoon kaabaa ummanni garaagaraa waan inni itti jiru naannoon afaan akkuma sanaa wajjiniin ijoolleen keenya waggaa lama amma guutuu deemti beekanii galiin kan dabarse jira inni namni beeku hin jedhaa jiru isa rabbiin beeku rabbiin qofti hin guyyaa qiyaamaa isaa inni namni beeku inni addunyaan jala dagate addunyaan miidiyaan jala dagate addunyaan jala dagate halqamu namoomantu isaa mudabde wallahi waan isin ajaa'ibu biyya wayii keessa ifaan daqiiqaa 5 dhaabee jennaan ifaan miidiyaan BBC'n Aljazeeraan CNN'n Agence France Press wanti hundi presiin hundi gabba'ee ifaa daqiiqaa 5 dhaame jedhanii riipoortii godhan amma seerri ijoollee keenya kun ittiin hidhamte kun hin jiru kanamoos kanas beekaa jala silaa murtii qabaatee guyyaa hamma kanaa hidhamte ijoolleen guyyaa kana booddee hin baati wanni si yakkite immoo kana sinii galtee ulmaatu qabee hidhame ijoolleen ulmaa
maaltu kana hunda godhe yoo jettan akka raayyaa abbaa machaatti nama biyyatti kabajaa qabu biyyaan baatti kabajaa argata. Bara sabattuu kabajaan qabdu ijoolleen karaa siin baatee uumee akkasiin ta'ee uumee lakkoofsa keessaa hojii dhufa. Mee pipilishin daataa gosi qaba biyya kana keessatti takka lakkaa'amtee taate ati lakkaa'amtee taate jamalanii Soofiyaan lakkoofsi biyya kanaa populationiin warri nama saasiksiinii warri nama lakkoofsa namaa keessa jirta. Biyya lakkoofsa namaa keessa namni lakkoofsa namaa keessa hin jirre yoo baddees yoo galaanni nyaates yoo qurxummiidhaaf kan nama taates yoo addunyaan guutuun ergatee nurraa quufeedha. Soodiin fooqii nurraa ni jaallatee Yamanillee biyya siinuu ni jaallatee caatii siinuu goomaasifattee Jibuutiin hamma kiiloo siitti nu ergattee quuftee Rabbi isinitti agarsiisu. Sumaaleen illee biyya taate akkanuma jedhaadha. Sumaaleen illee biyya taate biyya takkaa takka itti aangooftee ta'e biyya takkaa mootumtee hin beekne eegaluu dhalanne kanuma dhageenyu Ziyaad Barree booda Saafi kan Mahadii booda biyyuma guddaa sana nuti agarru buqqa'uu agarru walajjeessu agarru feestaalii tokko irratti namni ja'a walajjeessu isaa taariika BBC'n gabaasa. Biyyi sun illee dhaqaalee ta'ee hojii hojjechiifattee bahe. Haa ta'u namni silaatu wal qabaate biyya ta'e illee yoo fedhe asitti kabajaa hin qabduufi achitti kabajaa dhabdaqa. Eenyutis kabaja fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessa wannan kana jedhuuf Paakistaanis baqataa dhaayidaa jira. Baangilaadeeshinidhaa jirti biyya sana. Irra xiqqoon biyyaa irraa biyyi waan qabneedhaan beekamtu. Biyyoota Iisiyaa kana keessaa Baangilaadeeshidha. Biyyi qurxummii dhuunfaan teeraa waan argi kunaan ta'eetuma tini keessatti tabbasattee nyaataa wanti kun. Isinii galtee nuti biyya qabnu jechuutti qabaachuu keenya namarraa dhageenyaaf quban qabnu. Hin qabnu jechuutti immoo biyya achi ba'ee lakkii lammiin kun godina jiraanii ammaa har'aatti jedhamuudhaafi biyyi keenya ofiisiitti bu'u akka kanatti jirti. Ofiisiitti buyyuu intigritiitti maallaqaa sochootuu jalatti naannoo baadiyyaa keessatti sochootuu kana keessa jirti. Sochootuun kun immoo amma siinee lafa qabatutti jidduu kanatti waggaa 2 guutuudhaaf ulmaan mana keessatti diiteelaa namni achirraa galeeraa jedhama. Achirraa namni galeeraa jedhama galeeraa namni gale nama kuma amantuu tokko maal akkasii nama kuma 100 lakkaa'amutu immoo isa rabbi beeku fi namni beeku jidduu isa kaan rabbi malee namni beeku beekaa. Murtiin qabnu guyyaa kana baana jechuutti yookaan nama sachii qabnu jechuutti immoo achii qabnu jennu mee asirratti Soofiyaan ani akka tokko na godhaa ofii keessatti waan jettan jedhaan uummataan. Bismillahirrahmanirrahim. Waanuma ati jette jenna malee waan biraa jechuu dandeenyu. Asuma kana akkuma beekamu kaa asiin duras yeroo sadii akkuma jalqaba ustaazni kaasetti irrattis sagalee dabarsaa turre. Tani immoo sagaleen nu dabarsinu kun sagalee hin barbaadanne kan biyyi keessatti maaliifi biyya kana keessatti abbaa biyyaatu jira, ilma biyyaatu jira, ilma guddisaatu jira, ilma haadha biddeenaa sheekii jira, haati biddeenaa walii lamaa bara, haadha biddeenaa raamata namaa gosa jirti, haati biddeenaa nyaata nama nyaachiftu jirti. Kana bara. Kanaafi har'a namoonni muraasni gaafa hidhaman akkana biyya keessa waan fedhan haasa'anii waan fedhan dubbatanii miidiyaatti dhiyaatanii qeequu nama gargaaruu miti. Bira darbanii ka biyya bulchuu fi ka hoogganus qeeqanii naga'uudhaan kararra qeequu qofamaa likkii jarri hin quban qabne hunda himanii kana hunda himanii nagaa rabbiitti jira. Maal immoo kaafee ta'anii shaayii itti dhugan akkana kan immoo biruma teenyeenu biruma teenyee wambarii biraadha teenyee qufaan keenya yakka ta'u akkana ta'u maaliif qufaa ta'e jedhame kuni itti yaadamuun barbaachisaa akkana maaliif rakkina ijoollee keenyaa irraa haasa'aa jirra malee rakkina keenya irraa haasa'aa jirra. Rakkinni ijoollee keenyaa kun rakkina mataa keenyaati. Akka hawaasaatti akka sabaatti akkana kuni furmaata argachuun barbaachisaadha. Gaazexeessonni adda addaa warri biyya kana keessa jiru warri haasaa garaagaraa haasa'uu danda'u. Miidiyaa dhuunfaa qabu. Kan immoo jechi sun isaa tokkochi osoo bira dhufee waggaa 50 mana hidhaatti murtii sitti kennisiisu nagaa uumaa biyya kana keessa deema. Nagaan jira rakkoon qabu. Kanaaf akkuma sabaatti akkuma hawaasa bal'aatti kuni waan itti yaadamuu qabu. Har'a qofa osoo hin ta'in fuulduraafis itti yaadamee sababaan isaas beekamaadha.
laal gaafa biyyi tun miidhamtu wajji miidhamna. Gaafa biyya kana keessaa ammoo islaamni miidhamu lammaffaa fudhanna kuuni nafa. Gaafa akka biyyaatittis akka amantiitittis miidhamneet akka sabaattitti gadi buunu immoo sadaffaa fudhanna. San biraa gad dabarree immoo naannoon fudhanna bakka jirran illee fudhanna. Akka dhaaba. Qabu eegamaa. Malla seenaa jiru. Jiraata biyya kanaa ta'uun yakka. Amantii islaamaa qabaachuun yakka lammaffaadha. Oromoo ta'uun yakka sadaffaadha. Naannoo islaamni baay'atutti dhalachuullee yakka afuraffaadha. Akkasirra gasiitee immoo baalee fi arsii ta'uun immoo waan biraati. Shanaffaa baata jecha tokko miidhama, tokko lama miidhama, tokko sadii miidhama, tokko afur miidhama. Kanammoo bira dabree naannoo qabeenya qabdu ta'uun immoo jaaffaa. Qamadii oomishna rakkoo, albuuda oomishna rakkoo. Sitti biyya diigataa. Sitti biyya diigataa. Qamadii oomishna rakkoo, buna oomishna rakkoo. Qamadii oomishna biyya diigaa. Biyya diigaa. Harka 67 biyyattii nyaachistee kaateeti. Atiin beeloftaa kun nagahummaan nyaatee bula. Akkan. Uummanni biyya keessa jirus haa ta'u. Akkan. Kan amma miidhagaa jirus haa ta'u. Kan uummanni kun ijoolleen har'a mana hidhaa keessa jirtu tun waan hojjettirraa baastee gargaartu kuni harka 67 qamadii biyyattii uummata kanatti oomisha. Akkan. Inni beela isaa kan Finfinnee jiru hin beeku. Kan naannoo adda addaa jiru hin beeku. Kan oomishuu isaa. Kan shabbaarillee ta'uu isaa. Kuni akkuma biyyaatti maal inni wanni jechuu barbaadne kuni akkuma biyyaatti waan gattaa'amee hayyoonni falatti kennuu danda'an. Ijoolleen kuni maaltu biyyarraa baasee? Sufiyaan maaltu baase Jamaal? Asiyaasaa. Siifisika. Ammaaf baate. Waan itti baate hunduu beekna. Maaltu cunqursee gabbaa? Mana keenya maraayyuu waan iyyuu jira. Akkan. Baatee jiru. Akkan. Erga baate immoo akkuma ilma namaatitti hinanne. Akkan. Yakka hin dalagne. Yakka hin jenne. Dalagachuu baate. Gaafa isaan dalagatan san itti fayyadaman. Manaan ijaarratan. Humna isaan qaban irraa fudhatan. Humna dargaggeessa keenya abbaarraa jalqabee ni hojjetama. Akkasuma. Akka humni kun biyyattiin kun bara dugdi biyya kanaatti biyyattiin hin baatu bara. Akkana. Kana keessan itti fayyadaman. Duraani waggaa 3 kana dura namni inuma qaban. Inuma hidhan. Siyaasaadhaa tarii inni namni waa taasise. Fidaa jira. Siyaasaa ta'ee maal? Abbaan isaa ta'u. Mala isaa sun qabnu. Haa ta'u. Meewwama siyaasaa ta'e abbaan isaa ta'u. Haa ta'u. Waan lubbuu namaa isaa qaama waan siyaasaatii miti. Akkan. Siyaasaan lubbuu namaa baraaruu yoo dhufte yoo baraaruu isiinuu gara beekaalee. Allayyaa keessa abbootii. Eega lubbuun mangeenya nu baraarii. Ijoolleen kuni dhaqanii achi dhaqan. Waggaa 3 kana dura kan ture irratti namni tokko akka guyyaa 12 hidhan. Tole. Guyyaan 12 guddaa guyyaa 3 fa'aatti galanii 4 fa'aa galanii. Akkana akkamitti beekanii yoo gara hidhamee rakkoon adda addaa kan mudatu ta'e warra baatii eeguu jira. Sunuyyuu cinqaa. Amma akkuma jiru sassaabanii galchaniit. Tole. Erga galee booda namni isaa yaadatu dhalan. Tokko. Ayyee. Addunyaa irratti ciniinfataatu amma yeroo galan kan akkatti galan qaban ijoolleen kunis dubartii ciniinfataa jirtutu ciniinfuu wajjiniin utuu fudhan deemaa jirtu karaa irratti baadeessee beekan. Akka amma haalli itti qabamanis addatti ilaalaa. Tokko ilmi abbaa waliin qabamee yookiin haadha waliin qabamee haati biraa geggeeffamtee abbaan du'ee ilma achitti hafee eenyu galaan ilma kana. Akkan. Ilma daa'ima. Akkan. Haati dhufte waliin qabamte ilma dhiisanii haadha biraa galchan. Akkan. Gariin immoo abbaa biraa galchanii haadha dhiisan. Gariin immoo haati immoo akhiramteerra. Ilmatu achi jira. Akkan. Daa'ima. Dubartii guyyaan isii ga'ee dhalaaf kararra deemaa jirtu. Hospitaala deemaa jirtu. Fuudhanii hidhan. Hidhanii bakki itti hidhan mana hidhaati. Mana hidhaati. Achi keessa dhalmaa. Achi keessa dhalti. Kan wanni nyaatan hin jiru. Kan wanni dhugan hin jiru. Kammoo yoo bu'ata yoo itti bu'u yoo qabbana ta'e akka amma keessa jiru kanatti qabbanaan dhumaa jiru.
kan uffanni hin seenne kan immoo peestaalii maratanii peestaalii itti nyaatan san irraa hu inni illee irraa dhugu fiilmii siyaa namni amma fiilmii taane bara fiilmii namni produusera hin qabne fiilmii warra kanaafi lama taane jechaadha amma akkana ifati qaba jette sani waa baay'ee keessa deemu namni miliyoona 120 biyya kana keessa yoo jiraatu Oromoo miliyoona 60 jennu kana keessa namni miliyoona tokko yookaan waraqaa eenyummaan qabu Kura karman karaba deemee. Waraqaa eenyummaa malee. Inni dhaggeeffatu. Jiraachuudhaaf waraqaa. Dhaggeeffatu. Yookaan gaafa hoteela Finfinnee dhufu jedhu. Eddee bulu dhabee. Abadan itti kennuu didee. Isumachi dhalatee guddatee akaakayyuu isaa beeraa isaa fira isaa gosa haala isaa beekan sani ragaa fidee. Ragaa fidee. Kun achitti dhaabbatu. Kanattuu waliin qabameeti ijoollee kennaas fide. Ergaas dhufan immoo akkam jiranii jiran. Amma waa lama rakkanne. Haasofni nu haasofni kunis akka reeffatti jette sani miidhaa wayii ta'a. Maaliif raasaa jiru kun kaafaan gana haasawu? Nuyi kanatti waliin qabame kun kenna. Akkanaa'u. Sigara ijoollee kennatu ci waliin qabame. Akkana. Kanaaf kunillee kara tokkotti ilaalamu. Tokkan. Isa lammaffaa. Warri achitti hidhasuun nyaaphaa jennu biyyaa. Ayyoo biyyaan baati. Kenna kaachi kaayanii hin baasii jedhanii bakka san taa'u kuni. Kanuma ofirraa mindaa nyaatu kuni qoonqoo akkamtu isaa liqimsa lama. Akkamitti bishaan liqimsita akkamitti bulee wanni ati tiksuu dhaqxe. Maaliif sitti ilma isa kana gabaabatti waatu jira bara ilmoo taatu achi keessa jirtu. Ahadii isaatu achi keessa jirtu dhaggeeffadhu. Yookaan immoo gargara sanii ga'eedhuma warra bakka siifachii yookaan kursii siifachii jiru kana. Maatii yookaan wanni tokko silaati jira namni ijoolleen keenya iyyuu kaasa galtee bara. Lama jedhu isa sadaffaa. Ammaaf ta'e namni kun biyya kana keessatti ilma namaati. Lammii isaati. Namni kuma 200 mana hidhaa jira jedhanii kan ganamarraa xurumbaa qabatee namni tokko narraa hidhame gaazexeessaan tokko jedhee ganamarraa miidiyaa kanarra bahee. Lallabee ebalu naa hidhaa ebalu gandaanii isaa ebalu maaliif hidhaa ta'e ebalu naa hidhaa seeniin jedhu kuni nama kuma 200 kana gurraan hin dhaga'u hin dhagaa jetta laa ilaa ustaas katee bakka baduna biyyi tuni isiin gadhuun beektu keessa jirra manuu keessa jirtu illee isiin beekaan wanuu beekaan jedhi keessa jirra manuu keessa jirtu hawaasni kuni ka muslimaa haa ta'u ka sheekaa haa ta'u ka daa'ii haa ta'u kanummoo hayyuu jedhanii hayyuu biyyaatti jedhan haa ta'u hogguu namni jiite waliin jiita yoo achiitti kolfan sitti kolfu yoo achii fuudhatti badan fuudha uummatatti badan kuni hooggansa illee ta'uu hin danda'u hooggansa islaamaallee ta'uu hin danda'u hooggansa biyyaallee ta'uu hin danda'u dhukkubni mootummaatiif biyya kanaallee hawaasa kana kan fuula lamaa kana kan fuula lama ummanni fuula lamaa kun lama qofaa kan biraas hin dheera ummanni fuula lamaa kun maqaa islaamaatiin dura bu'aa ta'ee taa'aa gardura qofa hundi fuula ta'uu hin dhabu'e ati fuula lama qofa dhaqqoote malee akka waan jisiin hundi fuula ta'uuti gara kana keessatti maqaa islaamaatiin bakka bu'aa ta'ee taa'aa jira tole ko maqaa hayyuu biyyaatiin filatamee taa'aa jira tole maqaa abbaa qabeenyaatiin nama dura jira akkan kan man biyyi itti diigamaa jirtu ka biyya diigaa jirus ka hawaasa kanas diigaa jiru isa diigamaa kana kabajaallee hin qabne ka diiniillee ofirraa hin qabne ka yoo mootummaan kolfe waliin kolfu ka yoo mootummaan gadi ba'ee waa dubbate amma gargara kanarraa jalqabe deeman jedhameen miidiyaan gargara kanarraa waan biraan haasa'u beeku ebalu dhufee jira ebalu dhagee jira fuula laalee haasa'a isa qofaa miti mee jabaadhaa ta'u kana qofaa miti bar jabaar beeku mee akka dhuunfaattuyyuu akkuma dhuunfaattuyyuu namuma keenya kan ofitti ilaalti ijoollee amma kana eessatti eeggatee jidduu kana kaateetuma jetti kana yoo ta'e malee waggaa lama guutumee peejii eenyuu jalatti agarteeti waan kanaa siyaasaa dhaban ijoolleen keenya jedhamuun hidhaa keessatti tortoruun biyyaan baattiin qabuun siyaasaa mormuun immoo siyaasaa miti beekamu achitti la wanni si ajaa'ibu siyaasaa jedhanii sitti immoo siyaasaa miti immoo beekamu akka jedhan ati siyaasaa keessan galiin jechuun siyaasaa ta'uu qaban qabu bara dhimbataan saafuu siyaasaadha maaliif jennaan bakka dhaabbatee naan jedhaa jiru qaba beekamu utuu siyaasaa hin taane siyaasaa ta'uu dhabuu isaa akkamitti bara
Inni siyaasa keessa jiru maal siyaasa ta'uu isaa balfee kana wajjin wal qabsiisiti waan jette jedhi keessaa bana uummata yeroo isuma waan aadaa baduu barbaade. Majlisa kamu majlisa Oromiyaa. Majlisa Oromiyaa kamu. Majlisa Oromiyaa kamu. Itoophiyaa kamu. Majlisa Oromiyaa kamu. Majlisa Finfinnee kamu. Majlisa Finfinnee atau majlisa itu. Hooggansa Islaamaa qabna. Informal ka ta'e ka liidara jennee harkaa qabna. Kammoo hawaasni gara socho'uu jira. Kulummaan gagaafa namni itti kolfee sarara lama barreessu kun kagaafa achi jallisan ammoo afaan isaatii fi shamizii isaa waliin qollofee mana taa'u kuni maal gaafa irraa hin googgan. Guyyaa tokko mee maal jettanii beektu mee jamaal koo edhaati dhiyoo dhaabsee gaafataa jirra. Agar Rabbi bakka bu'aan Islaamaa Oromiyaa kuni yoo jiraate eessa jira eessuma bu'eeme agar Rabbi bakka wanni bu'ee qofatti jedhu. Dura osoo maafi deebisu dura bakki amma jirru bakka dhukkubni bakka qaama saalaa nama qabee qaanii fixatee itti oromoo. Hin qaanfatu lamu. Nama hunda dura qabattaa bakka hunda garsiiftaa hunda harkuun qabnee harkaa dhumatee. Bakka ajaa'iba bakka hamaa qabee. Amma namni Suudii keessatti mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru kun maqaa Islaamaatti rakkachaa jiru. Maqaa Oromootti rakkachaa jiru. Maqaa Amaaraatti, maqaa Tigireetti rakkachaa jiru. Maqaa Itoophiyaatti rakkachaa jiru. Akkan. Namni mana hidhaa keessa jiru sabaa sablammii biyya kana keessa jiru fayyadaan jirre jiru. Guraagee, Tigiree, Amaara, Oromoo, Somaalee, Afaarii sabaa sablammii biyyi tun qabdu guutuun mana hidhaa keessa jira. Wancaatu kanaa kumni bare. Heddumminni akkuma Rabbi walirra heddummeessatti harree hedduu aannu jiraatu malee rakkinni dhufaa jiru kun maqaa Itoophiyaa jiru dhufaa jiru. Dura namni kanaa hubatu sirriitti. Namoota garii hoggaa rakkoo biyya arabaa keessatti argamte ummatuma Islaamaa qofatti argamte kan fakkaatu bacal jee taa'u. Sababa biyya arabaa ta'e. Hoogganaa ta'e, aktiivistii ta'e, qeessii ta'e waan fedhe haa ta'u. Sababa biyya arabaa ta'e. Biyyuma arabaa ta'uuf jecha rakkoo Islaama fide waan hasiru jira. Rakkoo Itoophiyaa irra jirtu wanni kun Itoophiyaa isaan jaalsate irra jirtu. Anasitti wanni inni barbaadu mee osoo akkasitti cimu fagaate mee dhugumatti dhiisi mootummaas dhiisi waan feetee keenyumatti haa dubbannu wanni nan jedhu ijoollee achitti rakkachuu jirtu sanii teenyan ta'ini moo namni biyya teenya jirra ka biyya namaa jiru gatiin qabu moo warra beela beelanii uummanni kun nama beelee kan itti warra beelee haala qabnu jennu sanii gadi Warra beela wayya. Warra beelee wayya. bar namni warra beelee wayya biyya isaanitti beelee. rakkatee Akkana qofaami bakka itti rakkatee beeluu qaba bakka taa'ee beeluu qaba. Bakka taa'ee beelee tokko bakka taa'ee beeluu bakka taa'ee beelee qaba. erga akkas taate gaa haya imbaasisti isbaasisji imbaasisji wanni imbaasii jedhan sun wanni imbaasii jedhan sun akka biyya namaatti imbaasii jedha malee himbaasini wayya maqaan akkana bareeda himbaasini achi jiru kun haya mootummaan ni jiru biyyata mootummaan ni jiru imbaasiin ni jiru jidda jira riyaa jira bakka silaa jiran san hunda jiru jira akkasii bire jiraachuu jiraanuma dhageenya yoo jiraachuun akkana taate dhagamuun akka beekte anamma kan hin jiru dhiiroo mootummaa biratti hawaasni ka biyya keessaa malee ka biyya alaa gatiin qabne moo hawaasni biyya keessa qofa osoo ta'e hanga oguu hidhaa seenee gatiin qabaanne gaafa hidhaan jire gatii qaba diyaasporaa jira laki akkasumatti haa ta'u wanni hin jiru ammaan gabaabinaan yoo qaamni dhimmi ilaalu jiraate mootummaadhaas qaamni dhimmi fullaallatu yoo ka jiraatu ta'e mootummaanis yoo ka jiraatu ta'e bara waggaa takka takka wallahi haqiiqaa rabbii dhugaa rabbiitti akka uummanni keenya itti ibsan nabi ilaale wallahi ilaa biyya namaa keessatti irra qaaliin waa hundaa ilma namaati biyya teenya keessatti immoo irra rakashni wayii maali waa hunda irra rakashni biyya teenya keessatti ilma namaa amma wanni jedhamu wanni gatii dhabeette mootummaan ni jiraayi yookaan hoo durra ni qabaayi yookaan hoo uummata kanarraa dantaa ni qabaayi yoo jiraatu gurra qabaa yoo gurras ka qabaatu ta'e uummata kanarraa dantaa qaba jechuudha akkatti nama geessu dubbiin namaan deemaa beeku dubbiin karasan namaan deemti kanaafuu anama gabaabinaan rakkoo uummata sanii dubbachuurra
sila warra qaama dhimmiidhaan dhufan direct mana kana jennee eessatti argite eenyuun ilaala dhaggeeffatu qaamni dhimmi kullaa ilbaasii isaa ta'u ilbaasii isaa ta'u ilbaasii jenna isaa ta'u wucci guddaa isaa ta'u maalimaali isaa ta'u abboo fedheewu wanni silaa isaaniin ja'amu warraan tana wanni isaaniin ja'amuu qabu yoo waan galchaniin hin qabaan barta hawaasatti maal arginu dubbiin akkina maal jettu laa hin dhabne isa sage dubbiin ija qabdii gurra qabdii nama dhageessii nama laalti jaa mootummaan ni jira yoo jedhu ni jira gurra qabu yoo jedhu gurra ni qaba nis ni jira ummata kanarraa gantaan qabde yoo jenne malee tanarraa baatus tanaas qaba tanarraa baatus tanaas qaba kana hunda yoo ta'in galchuun dadhabee hawaasatti hirkisa sila haaja'u sila kun dadhabee hawaasni kun dhabaa uummatatti hirkisa bara yaa bakka itti godheetii himaa gaaf tokko gaafannee irra hojjaa torban saddeettan darbe namatti godhanii jennaani nama sanatti hirmaannee iyyinee galfanna mootummaan lolatti jira karaa bakaa baatiin karaa adda addaatiin lolatti jira jeequmsa jira yaa'itti jira biizii ta'ee waa hundaan biizii ta'e miti garee wayii ramadee gara kanatti gad dhiirkisee rikoogineeshina beekamtii qofa kenneefi ila egelee karaa egeleetiin yaadaa keessa bitadhaa jedhee embaasicha qofti yoo jinii wal kontaakti godhee jechuudhaa ba'e qaate galan sila laata namni mana hidhaa jiru kun dhibbarraa parsantii 55 uf galchuu danda'e tura qabeenya qaba parsantii birrii tikeetii parsantii 50 parsantii 50 namni kun namarraa dhalate mukarraa dhufne gaaraan dhufne dhagaa keessaan dhufne ilma namaarraa dhufne bakki qabaachuu baatu obboleessaa qabaa akkan abbaa qabaa haadhaa qabaa ummata qabaa manni waan yoo kan dabee san hunda dabree ummata bal'aa ummata guddaa kana qabaa ummanni hundi galcha nama ganama irra bilbilee yoo inni kun ka dandeemu taate annama 10 galcha annama 50 galcha jee beelama see kanaaf yoo dhabamima nuti waan jennu qaama dhimmi hullaalu yoo jiraatu ta'e waan irra deddeebi'anii waan ibaa waliin tikkitti ijoolleen ta'e keessatti jirtu namni mana hidhaa keessatti du'eeti reekka namni irraa fuudhamee achi keessa tortoree namni dhukkubni kaan dabarsee namni mana yaalaa irraa geessu dhabee haati dubartiin wanni kanarratti balaadhaa kanarratti maal jedhanii shaklaa kanarratti deessee nama fuudhee mana yaalaa geessu dhabdee uffata irraa guuranii uffata tokko malee seenii dhaayanii uffata tokko dhaqanii uffata tokko namni amata waggaa taa'u jira injiraa'ee amati tooyyaa'ee namni tokko akka waan injiree sana jeessu yakkaatti wallee nuraalaa jiranii jee kanaaf wanni jennu injiraan jalatti margee sana ajjeesuun waa sadii ergaa jajjabduu sanyiin dabarfachuu fudhan asirratti takka duraa mootummaa yoo jiraate yoo gurra qabaate yoo uummanni kun kasaa ta'ee isa laachise yoo lammii Itoophiyaa ta'e uummanni mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru kun yeroo gabaabduu keessatti uummanni kun wanni isaan jahaa jiran gallee ganaa faayidaa taanaafi miti qabrummaan teenya biyyeen nu galtee haadha abbaan keenya qabrii teenya nu harkanii haan owwaallatanii asitti naannoo ta'uura nu galchaa jechaa jiran uummanni kun mootummaan kun haa galchu yoo dadhabe hawaasni kun wal galchaa haa galchani mootummaan hoggaan hanga kana bakka bu'aa hawaasaatti kenne mootummaan hoggaan hanga kana jee gama biraatiin hayyoota biyyituun qabdu qabsaa'ota biyyituun qabdu paartii siyaasaata biyyituun qabdu warra bakka bu'oota uummataa jiru ka paarlaamaa keessa jiru san isaan san warra biyya kana himatu san isaan saniin wanni hin jiru uummanni biyya arabaa keessatti rakkachaa jiru kun uummata biyya tana ijaara baadiyyaa keessa qorqorroo adiin dillee argamtuun warra biyya arabaa jiru ijaara masgiida isaantu ijaara maskaana isaantu ijaara manni barnootaa dhukkubsataa asi dhukkubsatu namni gargaaru jiru isaan beelawaa oguu hongee buute gisee uummanni keenya godaane ka rakkate ka dhukkubsate namni cinaa dhaabbachuu jiru ijoollee tan re'eetii isaa gaalatii isaa mana namaa dhiqaa nyaata arabaa godhaa biyya tana ijaaruu jira ummata kana biraa yoo ummata kanarraa galata ummata kanaan beene warri araba bakka bu'oota ummataati haga karraa baasutti dhufutti quba gurra haantee namni har'a irra xiqqoo wanni namni godhuu danda'u iyyuu san bara dubartiin diinni ogaa biratti qabu wanni ishii godhu iyyuudha iyyuun sun sirra qabdii bara ifiyoorraa sirraa baasuu dadhabde sirraa baasuutu dhufa jechuudha beekama wanni jennuun har'aan kana sheeka jennee majlisa isin baantanis jennee majlisaas ta'ee waan biraas ta'ee wannummaan har'aan kana uummata kana keessatti uummata dura bu'ee himataa hundi jechuudha mayyitas ta'ee majlisas ta'ee hajiinus tokkollee jechuudha yoo arra ummata kanaaf hin dirmatin yoo arra ummata kanaaf hin iyyin yoo arra ummata kanaa sagaleen ta'in waa takka wanni irraa abdatanii jirtu
silana bile tadurte bila tokko kana haja wala ko ega hamma kan animo kan jim ega hamma yo wanani jim isa amma goda ba ne oh e ju sadi mara ko mara ala ustaz akkuma gadatu ra ibyansi nama tokko khayyira la mukhayyira sagalen dim abi tawre ko khalama ras kasadira di tawre anwani jundura warri media social media lati wa fayyida warri media khalis qabda turban tokkicha lammi taysini ani khaysa bakina kambiyo diaspora bi arabati bi so baji gumra so ki de bu bare dilli media bi tan khaysa qabda media islam ra kabe hanga media kapso ra kabe hanga girenya gehen yo ode le ja kabati mele woni bi arabati akan ode bilan kabati enyu be ka woni takataka nama hunda bakunda khaysa badinki akan tokko abalese بيقولوا عرب سنتو إنسان تو كنا دلقا عرب نكنا ولا خيجي بس قلتوا في حتى عرب جلد الدمدة أمة كأنه يجزا بيرتودو إنسان تو كنا دير إنسان تو ماري دير رجع بكر بيجوا فين تخيزتو خهات خبديد خوارج شوف خيس جرا توكو بلش بيجوا بدي أكان نبلش ده شو نندم أكان أسكيسا عالم بيقايد مجرا داعي بيقايد مجرا كبسوا بيقايد مجرا أبا منابر خاصتي المنساتي ورثة جريني بيدرا تدبتي جرا كيسوجو سنتو كتي داجي خدهاتي مناكي ديسه أبا مناتي المنسي أسي جرا كيسوجو توجي نما كتا أي درجة سوخان تلا دكرا منا نما ديجي هاد أبا إسي أبونيه إسي ترسي أسي جرا كيسوجو توجي خنا وني نتيجة نما تقول لما رسالي سدير أفور سجلي سنتورا ديما نمني تربان كلا تربان إيجنسا warra mana biyya arabaa keessa jiru gootanii warri iyyuu danda'u iyya warri diploomaasii laan dhaqee qaama dhimmilaan yoo jiraate yoo qaama dhimmilaan yoo jiraate dhaqee gaafachuu danda'u haa gaafatu ummanni kun yoo yeroo amma jiru warreen baasinii arguu beekus waan asitti mas wanni qaccalloo keessa jiru ummata kana oowwatu rabe amma qabbanaa dhufee jiru qorraa dhufee jiru irra guddaan namaa oowwa sanii nu beekuti ammas qorri kun osoo ummata kana finne lammii teessani obboleeyyan keessani obboleettii teessani namni obboleettii wajjin dhalate namni obboleessaa wajjin dhalate namni ilma qabu namni abbaa qabu namni obbolee namni fira qabu namni rahima wajjin jiraatu qabu ijoollee tanaaf akka iyyanii iyya dabarsanii qaama dhimmi ilaalusanis yoo jiraatu bira dhaqanii gaafatu tokkoffaan haabitadhu lammaffaa warra hidhaa jirsanii waliin waa hunda balaa takka ugguu nama buuti obsun balaa san irratti obsun amma tokko nama dandeechisa rabbiin cittoo nama buusee keessa nama dhorkii jetti oromoo keessa hooqatanii jechuudha manni ummata tortoru jechuudha dhukkuba hallootiin tortoraa jira kaan dhukkuba adda addaatiin dhumaa jiran uummanni akkan kanaaf akkuma sabbartanii jirtanii nuti rabbii keenya isiniif kadhanna hanga dandeenye isiniif iyyina waan dandeenyu hundaan isin bira dhaabbanna rakkoon isin itti jiiftan san asitti hirriba nu dhorkaa jirti asin nu rakkisaa jirti asitti jiru nu busheessaa jirti asin nyaata nu balleessaa jirti jireenya keenya nu balleessaa jirti obsaa inshaallah keessaani baatanii namni obsa keessaa baha ammoo ulamaan du'aanni majlisni wanni jaawwanni ummata dura jira yoo arra bahee ummata kanaaf hin iyyin yoo arra ummata kanaaf haddande rabbi kadhatee kaan deemee dipiloomaasiin qaama dhimmi ilaalu gaafatee yoo maa yoo khutbaa ta'e laakiin ani kanaan ustaaz Jamaal dhaamsadaalee dhaamate ani nama inni itti dhaamate kanan naa galuu dide ani sabbaa sana booda atarachaa jira itti dhaamate eenyu dhaamate yaa isaa gala gaafadhu majlisa jechuun mayyita akkana jedhamu mayyiti laadaadha malee malee kun majlisa ta'uu hin danda'u karraa miidhame ummata amantii isaa qabu irra caalaan isaa waan kana kan jedhaa bakka bu'oo fi jiraa beeku qabu bakka asii ofii beekuu ni gaariidha hajjii fi hajjii fi umraa birrii guuruu deemaa jirti amma sa'a kana hajjii pirogiraama qabna jettee majlisni dhaggeeffatu sitti maal achitti dhume sana osoo hin ta'in sagantaa hajjii qabna jedhanii asitti wal gaarii oofaa jiru majlisni federaalaa dhaggeeffadhu ani kanaaf hin jedheen nutti dhaamatta kan siin jedhu kana kaachi jiru kuma dhibba lamaan osoo achi jiru majlisni federaalaa wal ga'ee hajjii nama geggeessina jedhee olii gad deemaa jira amma sa'a kana jecha eenyutti dhaamatta tokko kana isa kamitti dhaamatta hajjiin amma osoo uummanni kun achi deeman achirra dhaqanii itti hajjan sun hin bakkaatu isin maal hajjummaan sun akkamitti isin kan majlisni kun nama geggeessu